ما شاء الله وانا جاعباتي ربين غافه لا تكستي شوفو ولا براسيف بنام قرور ربي قرور علمنا ما هندر جالادم نمني سنرغتن كن دانيا كوبا ميلا سوماليا عمر عبد القادر ارتن جدمم درغگgeessa Somaaliyaa fi Afrikaa maqaa waamsisee addunyaatti tarkaanfateedham mootummaa Ameerikaatiin waancaa addunyaa FIFA irratti hirmaachuu erga dhorkamee boodam dhorkamuu isaatiin rabbiin carraa hedduu isa milkeessee isa faayem UEFA'n yookiin Union of European Football Association dorgommii guddaa European Super Cup keessatti tapha gareewwan jajjaboo lamaan Paris Saint-Germain fi Aston Villa gidduutti taphatamuuf deemu irratti daanyaa ta'ee akka muudamu godhamee jira. Yoom kana qofam Kanaadaan dorgommiiwwan xumura waancaa addunyaa FIFA kan magaalaa Vancouver keessatti gaggeeffamu irratti akka inni daanyaa ta'uuf murteessitee jirti. Dabalataan daldalaan Somaaliyaa tokko doolaara Ameerikaa 100 akka isa badhaasee jiram uggurri Ameerikaan Umar irra keessa kun carraa isaa qabatee dhufe jechuudha. Osoo addunyaan rifattee taatee kanaan carraa hedduu dhabe jechuun isaaf yaadda'aatiin jirtu. Miidiyaaleen addunyaa hundi osoo isaaf bo'aa jiranum inumaa uggurri Ameerikaa kun carraa hedduu isaaf banee jiram. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kana jedham wa'asaa an takrahuu shay'an wa huwa khayrun lakum dhugaadha wanti isin jibbitan garuu wanti sun isiniif gaarii ta'uu danda'u jedha Rabbiin. Seenaa kanarraa maal baratta yaa jam'aa? Namni carraa tokko dhabeef yookaan balballi tokko isatti cufameef abdii kutachuu hin qabu. Karoora Rabbiitu subhaanahu wa ta'aalaa karoora ilma namaa caalam wanta Rabbiin gabroota isaatiif filatu yeroo hedduu wanta isaan ofii isaanii filatan irra isaaniif gaarii ta'a. Kanaaf obboleessoo balballi tokko yoo si jalaa cufamte hin gaddin qalbiin cabin hin hiraarin carraan tokko yoo si jalaa gubate yoo si jalaa fi abdiin kutatin tarii Rabbiin waan kana caalaa guddaaf wayyaa teessiif qopheessee jira ta'uu malam. Karoora Rabbiitu karoora keenya hundarranuuf gaariidha.